turte hiriyaan dubbachuu hiriyaa shamaraati hiriyaa dhiiraati miti. እና akkuma nama kamiiyyuu biyya ormaa keessatti wal baranne naannoo tokko dalagaa turre. Sagalee ol kaasee haasa'ee. Okay. Ada mootu yeroo achi deemuun injiraamiti ol barataa gara walitti mataa seenaa ofii walitti mataa mana dhufne akkuma dhufne amma mootu deebi'ee bakka injiraamiti ani hiriyaa qaba ture. Hiriyaa jechuun hiriyaa dhiiraa jechuudha. Jaalallee afaan biraatti. Waayee turuuf. Amma waa'ee isaa kana itti maatiin ture. Yoo itti maatiin ture akkana na jaalata akkana ture fuudhuu qabna innaa karoora qabna akkana jedhetti isiin tun immoo fi nama bultii qabdi turte nama bultii keessaa bahe namatti daarii hiikee jechuudha. Nama heerumee bahe. Innaa bakka itti yeroo baay'ee itti haasaa isin natti haasuutti minaaman. Jiddumaan ani kara biyyaa biraa kara biyyaan galiin jaalallee kiyya kanaa wal barsiisa. Bakka nama naannoo tokko dalagu waan sirriitti walitti dhiyaanii akka walitti dhiyaachuu keessaa iyyuu akka obboleeyyaniitti waan ilaalluuf hin barsiise. Achumaan bakka indoom gara keenyatti si gurguraa mana waliin jenne bakka gara keenyatti heerumtaa. Anillee waan jaaladhuuf fuudhee saayiba jaalallee kiyyaa kanaa wal barsiise. Isiinsi wajjin haasaa mana turte. Ammaan jiddumaan galee yeroo barutti immoo waggaa isinii injiraamiti amma jidduudhaan jaalallee kiyya kanaa booddee waan biyyatti kisee kan waan tokko waan hin taane dhimma biraa qaba akkasii kana dhaga'ee gaafa dhaga'eetiin jedhani gara markee keessatti akkanumatti kennu nama cufuun tokko hin jiraame hin cufee achumaan dhaga'ee isii gaafata. Akkana barii maakiinatti jijjiiramtee barii maal jedhee gaafata. Yoo gaafatu maal taateetii rakkinatu jira maalinatti jijjiiramtee nama jedhee gaafate akka hin fakkeenyatti na himatu jechuudha. Yoo itti himatu ishiin barii sin barbaaddu nama biraa jaalatti nama biraa qabdi jettee isatti himti. Isaan dura garuu isiin anaan sa'aatii isaan walollee jiru kanatti mucaa isuma isii tokkotu jira tureyyuu inni si barbaadaa barii inni si jaalataa isatti heerumee mana erga isaan waloltanii naan jedhaa turte. Ani immoo hin ta'u jedhaanii ture. Garuu immoo isiin oduun akkana jedhuun ana jala ishee garagaltee humaan hin qabaatiin isaan isiin jaalattu nama biraa qabdi nama biraatu jireenya isii keessa jira jettee waan asitti dubbachuuf ulfaatu waan hin taane jedhaanii turte. Kanumaa fi wanni an jechuu barbaade asitti anama yookaan waan kana hunda hin beeku. Garuu immoo mucaa kanaan baay'ee wal jaalala turre. Waggaa dheerallee hojii turre. Akkuma sanitti immoo innillee akka duraan yooma walittuu aarre feenna gaafatee bakka mana hin araaramne yoosuu jechuudha. Yeroo ammaa kanatti immoo araaramumaayyuu bakka araaramullee hin dhiisne adda gorreetiin hafne. Adda gorreetiin yeroo hafnu kana bakka injiraamiti ofii afaan baay'ee sin barbaadu naan jedhu adda gorree yoo sin jedhu afaan baay'ee sin barbaadu naan jedhu si barbaada naan jedhu akkanuma cinaa kiyya deddeema garuu waan hin jaaladha natti jijjiirame baay'ee tokko natti jijjiirame. Annaa maal taatee waan jedhuun homaa hin taane naan jedha maal taatee waan jedhuun homaa hin taane naan jedha garuu immoo malee natti jijjiirate jira. Ana immoo nama isa jaalatu irraa fagaachuu hin dandeenye irraallee goruu hin dandeenye. Oduma akkanatti jirru bakka anis biyya namaa deeme innis achumaan biyyatti hafe gaafa kan bakka injiraamiti turtii keessa turree erga waggaa dheeraa turree booda waa'ee kana akka isiin isatti himte akkana jettee jireenya kiyyaa isaa jidduu seente dhagaye. Yoo dhaga'u nama kana nama akka badaa hojii nyaataatiin dhugaatiin turre waa hedduu illee nama isii hojii yaadaatiin ture. Kanaaf wanni jechuu barbaade warri shamarran amantaniitiin jaalallee keessa yookiin jaarsa keessa nama barsiiftan yookiin garaa keessan itti himattan yookaan isiin garaa keessa isheentu hinaafuu dandeetti. Yookiin immoo akkuma anama yeroo isheetti waa lama fudhadhe takkaa waan natti hinaaftuu fi takkaa immoo waan anaaf isa walitti ololchiiste mucaa isuma isaaniitti na gurguruu barbaaddu jedheetiin yaannoo jedhee fudhadhe.
isiniitiin dheeressuu warri shamaraa saayibaa hiriyaa qaba hiriyaa jaaladhu jettaniiti dubartiitti garaa himattan yookiin lakkoofsa keessanii fuutaniitiin jaarsa keessanii lakkoofsa jaarsa keessanii fuutaniitiin jaarsa hiriyaa keessanii kennitanii ol baradhu maali jettan boodarratti waan akkana kanarraa of qusadhaa jechuumaa fi waan biraatiif miti galatooma. Geeffatte mootii irraa naaf hojjete. Xumuratte hiriyaanii hundaa miti garuu yoo hiriyaan takka hiriyaa gantu jira. Hiriyaa manaa yoo nama diiguu dandeettu jaalallee miti jaarsaaf jaartii adda baasuu dandeettu jira. Jaartii akkamaa fi dhabdu inshaallah yoo ta'u inni qulqulluu qabaatteetiin jette nama seenaa qabdanii jirtanii namni bira. Taabii godhaa gaayis taabii godhaa. Ayyamaa fi shaagalatuummaa fi dhimmeen muutii qabadhu. Thank you. Rabbi hiriyyaan taane sirraa qabu. Hiriyyaan taane rabbiin namatti hin qabini. Wanti akka hiriyyaa badaan hin jiru. Wanti akka hiriyyaa marziin hin jiru. Hiriyyaa yeroo gammachuu kan keetii sii gaddituu miti. Hiriyyaa yeroo gammachuu kan keetii si wajjin gammadu rabbi sittaa qabu. Annaa gosa tokko barreesse namni seenaan qaba jettani. Wallahi hiriyyaa badduumoo. Namni yaa waa'ee jaalallee irraallee waa'ee hiriyaa irraallee seenaa adda addaa jechuudha. Nama baay'ee argatee garuu lakkoofsa tokko barreesse. Isaa walii sotaa'eetu tun seenaa qabdaa? Otta'e. Nama tokko barbaadama nama tokko. Nama seenaa bareedaa qabu. Seenaa namni irraa baratu qabu. Guys, zaat buf maadini seenaan kee hello habibti namni biraa jirtanii nama tokko barbaade nama tokko Jaa wali sotti buf habibti si eegaa irraa bara sagaleen kiyyan jirumoo sagalee sitti sagalee kiyya jiramaa kee jira damma sagaleen kan keen jira jatti shira kan qabne fakkaate nama seenaa qabdan qofa ergaddaa seenaa barsiisaa ta'e qabda si malee seenaa qabda kottayye ati bu'i nama asirra taa'ee jireenyu lakkoofsa tokko barreessa namni seenaa yaanii nama barsiisaa ta'e qabde seenaa namni irraa baratu yaanii waan ofii keessanii dabarsitanii irra namaa qooduun dammoo bareeda ta'e yaadaan. Makinaatuun namni wanti kollee taasisu irraa barataa sirraa hubataa sirraa fudhataa hiriyyaa gantuufaa qabaachuu hiriyyaan jaalallee fakkeenyaaf hiriyyaan ta'e jaalallee keessa irraa fudhatte ta'uu jiraatu. Nama tokko barbaada si malee wajjini si malee dubbadhee suusee ta'etti tunu hin kutte dur ergataa turte ayyaa hin kutte metti yalla guys الناس أكسي تجارس كان كيلس جلا جنا جنتي وجرات تجارس سر رفضتني اللي وجرات زينا كسي قوات تنبري دابته زينا جارس ولا رفضتشو كجارس ولا رفضتكم كبرن بتأمي كبادي هريان تنتجارس تنتي سر رفضناني إبتدي كبي أنا سيجاي
ilmi ta'etu tuname. Taabiin gootanii gaa'isi maannis irraftan laa akbar. السلام عليكم. Wayyo. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Injirti riyan jarsa namarraa fudhatu. Nagaa wallah alhamdulillah. Namni sun dubbisuu fedha. Maana dubbista fakkeenya? Koomenti yaala dubbadhu seenaa akkamii qabda ilmi? Akka seenaa uumaa ayyoon qabu. Boru fakka ammoo barnoota guddaa waan bareedaa qabatan ulfaataani waa'ee galatoomuu irraa barannu jechuudha. Akkasuma waan wayii irraati na oolchiteetta dhugama dubbachuuf jechuudha. Waan akkamii? Hoteellee haa ta'u nama asirratti illee bahee dubbachuu fedhu. Na oolchite garuu. Baga ooltee bifti jechuun namni walumaa irra jira. Jabaadhuu qaalii teellaa. Takka wayii birriinaa jedha. biqeeffatanii jalaan. Maal jettee yaadda? Jabaadhu. Ishaa dhokku maayee. Namni keenya silaa nama hin jabeessu. La YouTube iyyuu hin qaba ture. YouTube keenya jalaa inni ta'e malee osoo subscribe naa gootanii silaa maal qaba? Ani milaachuu gin? السلام عليكم. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Jaarsa kiyya استحكم. jala deemu takka wayii. Wallahi billahi beenu godhi. Wayya. Dhugaa dubbachuudhaaf hedduu natti tolta. Viidiyoo kan kee yeroo baay'ee sirriitti hedduu Gora bifoodoo godhaa koppiliinkii godhaa fi sheer godhaa fi gisiisa. Illee nama isin gorsu gara qalbii miti siiriiti wallahi. Waa hedduu irraa barattan waan ta'eef namni darbee namni nu gorsaa jiru nama muraasa waan ta'eef nama isin gorsu hin jibbinaati. Jajjabeessaa gisee laayivii dhuftu gisee isin viidiyoo gadhiifti viidiyoo isii sheer godhaa fi laayik godhaa fi koomentii barreessaa fi jajjabeessaa jechuun barbaadeeti. Dhugaa rabbisitti haa baratu ammas akkasin dhiifne ishee gorsisan keettaa fufu.